Bobaan keessan jalli kan isin gurraachatu akkasumas fuuree kan foolii badaa qabu ciqilee harka keessanii fi keessattuu immoo warroonni fuulli keessan finiinsa garagaraa yoo isin dhiqattan kan hin qulqulloofne zayitii uumamaa qabaate kan yeroo hunda isin rakkisu fuula keessan laaf. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan? Hordoftoota kiyya qaqqaalee hunda keessanuu bakkuma jirtanii fi akkuma jirtanitti nageenyi koo isin haa qabu jechaa guyyaa hadhas deebi'ee dhufeetiin jira. Hadda immoo maal qabdee nu dhufte jechuun keessan hin hafu akkuma fuulduratti argaa jirtaniif suuraa irratti argaa jirtan kana namoota bobaan jalli gurraachatu akkasumas immoo foolii badaa qabu. Viidiyoon kun immoo dhiiras ta'e dubartis ta'e hunduma keenyallee fayyada hin ilaalata jedhee yaada. Bobaa keessan jala kan fuurarraa sababbii garaagaraatirraa isin gurraachataa foolii kan qabu kan fuuru yeroo baay'ee fi ciqilee harka keenya kan nu gurraachatu akkasumas jilba jechuudha. Yeroo baay'ee lukallee hunduma isaatu waan akkan fayyadudha keessattuu shamarranii. Walumaa galattuu yaadda furmaataa gurraachina ciqileetii fi bobaa jala kan nu gurraachatuu fi jilbaa qabee isin dhufeetiin jira. Hamma xumuraatti ilaaluun dagatinaa isin jira obboleeyyan kiyya. Akkasumas viidiyoon hedduun dalagame garaa keenyarra kan nu barbaarratu yeroo da'umsarra haa ta'u akkasumas immoo furdanneetiin hin gaafa qannafneetiin hin jenne sababbii garaagaraatirra shantaraarratti hin qanutti ba'u deddeebitanii na gaafataa jirtanii viidiyoon dalagamee jira profaayilii jala gaddeemuudhaan argachuu dandeessan isin jechuun barbaada. Warroonni chaayinaala kana faaraa taatan immoo anaa dhufu baga nagaan dhuftanii chaayinaalli kun kan keessanii waa'ee fayyaa dibata irratti kan hojjetudha. Maatii ta'uudhaan wanta guyyaatti hangan lakkisummaa akkasumarra dhufuu fi mallattoo ooletira galchachuun irraa fatina isin jedha obboleeyyan kiyya laayikis godha obboleeyyan keessaniifis sheer godha. Gara numaanii viidiyoo hadhaa kan qabadhee dhufeetti achi isin dabarsu. Akkuma fuulduratti argitan kana inni kun miilkoodha yookiin immoo tuyyuu aannan isittuu biyya keenyatti roobii jedhamu sanidha. Irra caalatti immoo tuyyuu kana biratti argitan kana piikin paawudariidha. Piikin paawudarii kanadha xiyyeeffannoon keessan inni guddaan inni hadhaa warroonni bobaan keessan jalli isin gurraachatu ciqilee yookiin jilbaa isa kana inni lammaffaan irdii namni hin beekne hin jiru wanti kun irdiidha. Kirkibii jedhaniin isaan immoo biyya kanatti irdii kanaa fi akkuma argitan asitti illee loomiidha. Asumaanii kan dabalataa immoo wanta kanas hin argitan jedhee yaada. Wanta kana bobaaf osoo hin taane namoonni hedduun wanta irraa fayyadamee fayyee kana itti fayyadamtaniif waan biraatiif qabeessinii dhufe kan fuulati jechuudha. Akkamitti akka itti fayyadamtaniif faayidaa isaa boodarran isinii himaa erga kana xumureetiin hin jedhe erga xumuraatti ilaaluun raaffatinaan isiniin jedha. Mee jalqabaa akkamitti akka itti fayyadamtan kanneen walumaan haa ilaallu. Jalqaba irratti warroonni bobaan keessan jalli isin gurraachatuu fi bobaa jalas haa ta'u ciqilees haa ta'u bakkuma kamuyyuu haa ta'u foolii badallee ka qabu fuuraarraa waan tokko tokko irraa kaka'eetiin hin jedhe akkuma argitan piikin paawudarii fi loomii fayyadamtanii inni dabalata. Inni biraan mootiyyuu koolgeetidha. Isa kanaa jechuudha. Anammaaf isaa miti kan biraan ofirraa qaba. Isin garuu yoo argattan koolgeetii osoo kana fayyadamu. Akkasuma namoonni shifiniinaaf fuularraa qabdanillee osoo galgala daqiiqaa 5 fuulatti dibatanii koolgeetii yookiin kan rigatan sanidha kuni. Isa kana maazuuni jedhanii afaan arabaatiin osoo dibattanii baay'ee gaariidha. Garuu kan isin fayyadamuu qabdan isa kana. Inni kun baay'ee bareedaadha. Ammaaf isa biraan qabuani isa kanan fayyadamee isinitti argisiisa. Inni kunis xuruudha garuu hin ho'a xiqqoo isii jechuudha. Jalqaba irratti isaan xiqqootti dabaladha. Hedduu tokko bobaa jala kan isin gurraachatu jilba kan isin gurraachatu guyyaa muraasa keessatti isin irraa balleessa. Xiqqooma itti dabaladha jechuudha. Maan kama tokko diimaa osoo ta'e irra gaariidha akkuma adii yookiin diimatu baay'ee irra gaariidha jechuudha. Nama isa biraa waan hin qabneef isinitti argisiisuudhaaf. Inni biraa piikin paawudariidha. Warroonni luka keessan luyti keessan isin jajjabaatu duubni luka keessan isin dhodha'ullee piikin paawudarii kana karaa biraatiin aannan fa'aa hojjetuutti fayyadamtanii hedduu tokko luka laaffisa. Luka keessan kana addeessee bareechee sirriitti laaffisa piikin paawudarii kan itti fayyadama. Bokaan viidiyoo itti aanu irratti hojjedhee isinii fida inshaallah isaatiin nagaa dhumarraa isinii hojjedha. Egaa akkanatti walitti dabaltanii jira kana lamaanii ergasiitii booda loomii fayyadamtanii jechuudha. Cuunfaa loomii.
sirriitti hoomachaa akkuma argitan kana karaa inni tokkoffaa gamanaan itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Inni kun hoomachaa sirriitti yabbata. Erga akkasitti waliin geettanii booda bobaa keessan jala dura saamunaadhaan qulqulleeffattanii boodarra isa kana sirriitti waliin geettanii itti dibattanii jechuudha. Itti dibattanii ofirra tursiistanii booda immoo loomiidhuma cuunfaan keessaa ba'e kana loomii kanaan sirriitti ofirratti riidan loomii kanaan rigattanii jechuudha. Dura kana fayyadamtanii achi booda loomii kanaan sirriitti dhiqatta yoo dhiqachuudha kaatan yeroo san osoo hin taane sa'a tokko yookiin walakkaa erga ofirra tursiistanii yookaan sa'a lama ofirra tursiistanii gizee amma dhiqatu heddan kana loomii kanaan sirriitti harka keessan bobaa jala kana sirriitti jilbas yoo ta'e ciqilees yoo ta'e bobaa keessan jala yoo ta'e akkasitti fayyadamtan karaan tokko inni tokko kana karaa inni lammaffaa akkamitti akka fayyadamtan isinitti argisiisa. Karaa inni lammaffaan inni kun irdiidha isinin jedheetiin ture irdii kanaa fi roobi milkoo kana aannan itti turra dalagama inni jara kanneen lama walitti fayyadamtanii jechuudha. Irra caalaatti garuu yoo isa kana dhabdanii si loomii dhumaaf irdii fayyadamtanii mi amma loomimaa fi irdii kana akkamitti akka fayyadamtan haga isinii ga'utti fayyadamuu dandeessu. Yoo qabaattan garuu isa kanatti osoo fayyadamtanii milkoon kun hedduu tokko gaariidha. Bobaa keessan jala si jilba keessanis qaama keessan waan sirrii laaffisuuf ammaaf loomii wajjin fayyadamna. Loomii kana dhama isaa kana yookiin bishaan kana sirriitti cuunfitanii erga siti booda inni kun hirdiif loomii kan erga kana waliin geettanii roobii kana qabatanii dabalatanii akkuma isiniin jechuuf yaaletti loomii dhumaanii bifuma dura piikin paawudarii fayyadamtan saniin fayyadamtanii jechuudha. Garuu irra caalaatti yoo isiniif danda'ame piikin paawudarii kana yeroo baay'ee fayyadamaa loomiillee argattanii irdii kana wajjin akkasitti fayyadamaati. Bobaa jala waan gurraachatu waan foolii qabu akkasuma jilba keessan ka gurraachatu ciqilee harka keessanii guyyaa muraasa keessatti yeroo muraasa keessatti ofirraa dhabuu dandeessan jechuudha. Inni biraa kan irraa isin dubbachuu barbaadu isa kanaadha. Suuraan isaa isinitti mul'atadhee yaada. Wanti kun aannan irraa dalagama. Warroonni fuulli keessan isin jajjabaatu yookiin fuulli keessan isin goggogu yoo dhiqattanii hin jettanii zayitii uumamaa kan qabu fa'a fakkeenya fuulli keessan yeroo hundumaa kan fuulli keessan kan wantoota garaagaraa kan qabu walumaa galatti inni kun fuula keessan qulqulleessuu irratti gahee guddaa qaba. Sirriitti fuula keessan qulqulleessa. Fuula keessan kanarratti wanta hafuu maal isin haa jedhu walumaa galatti qulqullina fuula keessaniitii fi erga fuula dhiqattaniitiin hin geessitanii booda yoo dibattanii jettan fuula keessan sirriitti qulqulleessa, sirriitti laaffisa, sirriitti bareecha. Wanti kun wanta keemikaala baay'ee qabu miti wanta aannan irraa dalagame yoo argattaniitiin hin jettan bitaatiitti fayyadamaa. Isinin jechuun barbaada keemikaala waan hin qabne boodatti illee wanta fuula keessan miidhuu miti. Kanaaf isin qooduu barbaade isa kana baay'ee isin fayyada baliyyaan kiyyarraa fayyadamaan isinin jedha. Viidiyoon guyyaadhaatiif qabadhee dhufe kana fakkaata ture akka isin gammachiisu akka irraa fayyadamtanis abdii qaba. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura warroonni maatiin ta'in maatii ta'uudhaani. Chaayinala kanaan jajjabeessaa isinin jechuun barbaada. Sheer obboleeyyan keessaniifis godhaa turtii gaarii.